Ashamaar ka fuudhee jirra jirtu hordoftootaaf kabajamtoota chaanaalii kiyyaa hundi keessanuu akkam jirtan fayyaa keessanii jirra jirtu isinirraa badee jira ifamaan siniin jedha biyya todoo oggaa galan ka biizii nama godha keessummaan hin jira nama bira deemuun hin jira warra du'aa namaa kan naqan hin jira sarni namaa hin jira kana wajjin hedduu takka biizii nama godha maatii kiyyaan illee wal isin hin barsiisne ifamaa sumaan sin gaafadha torbee lama guuteera amma ergan dhufe lamaan har'aati meeyanan dhufe sumina jaadura lamaan har'aati sinirraa badee jira arga torban lamaati maatii kiyyaanis wal isin hin barsiisne waayifaa illee dhufe osoo torban hin guutin torban guutee waayifaa anan baase torban guutee ta'e hin beeku hoggasuun baase gini taayimii dhabuutu isinirraa na balleesse asumaan dhiifaman siniin jedha har'ammoo nama wayii fidee dhufee argaa kaffalaa asumaan siniin jedha argaa kaffalan malee hin ta'u argaa kaffalaa laayikii godha sheer godha sabiskiraayib godha numadii dhaabbadhaan siniin jedha mee asumaanii yaa namni hoggaa biyyaa bahe waa xiqqoo namatti bibbitee nama eegamira ati waan mittimeera naa kennite achuma gootee hammita kiyyeenuma taa'ee jira isaanimmoo yeroo biraa walitti deebina annis immoo aga dandeetti kiyyaa waa xiqqoo bitee fi dhufee jira gini aga har'aatti ittiin kennine dhugaa taayimii dhabnee si'aati dhabnee kanaafuu waan nan bitee sansi fuulduratti kennaa fi asumaan laayikii godhaa sheer godhaa koomentii jalatti barreessan siniin jedha bitee garuu meeshaan bitee hin diinne maaliif seetani dhugaa rabbi baay'ee tokko nama rakkisa keessummaan siniin jedha rabbi batalaayi keessatti namoonni namaa walitti dhufeenya qabdanii maatii baay'ee qabdanii maatiin keessan baqa beetanii akka naannootti maatiidha walitti dhufeenya gaarii yoo qabaattan ollaa keessanii walitti dhufeenya gaarii yoo qabaattan gwaaddanyoota keetii walitti dhufeenya yoo qabaattan hedduu takka nama rakkisa keessummaan siin jedha kanumaaf bannee kanumaaf hin badeen siin jedha laayikii tuqaa sheerii godhuun irraa faatiinaa siniin jedha ishii kennaan kiyyammoo kana kanaaf bilbila tokkicha bitee jira maal gurbaa suufinis hodhamee jira dhugaa suufiin kin hodhamee achi jirra jira mul'atu kin basma kinoola giwayii tollaa kana jira achi deemu fanane maal kin hodhamee fi asirreera yeroo biraa uffatee isinitti agarsiisu ifamaan siniin jedhashi ammuma si'aati waan hin qabneef sargii olluma kana maddii kana jira firas waan ta'eef amma har'a maatii warra micayyoo kalee fuudhanii har'a waan as deebi'an hojii waan deemuuf jarjaree jira amma ta'e tokko isinumaan wal barsiisuuf hin dhufee malee taayimii qabaadheetii mitiin siniin jedha bareeda dhugaa baay'ee tokko bareeda jaalatte sirriitti garuu waan fedhes ta'u osoo waan fedhes ta'e hin jibbita dhugaa baay'ee tokko bareeda garuu wuddiis ta'u baay'ee bareeda maatiidhaaf ani waan hin bitee dhufe hin kenninee fi taayimiin dhabe as qabe harka keessatti godhadha sitti godhadha qoy madaanalame laal kana wanno dooru kutanoo wan falaxaa waraanee akkana godheera torban tokko soomaan hojjetin ture dhugaa falaxa madaanalame hin bal'ataa kana way maan taatee akkana taate basmaa hin bal'ata gine chargeriinis kinoo walumaan jira bilbila kanaan bitee fiishee ganaa nagaa gaafattaa bar kanaa maqaa kellee himatta metteeti akkanatti bahuutaa akkana sodaatte kanaafuu qabadha kanaan bitee maali paantii bitee zaqii bitee kootii bitee hundumaa biteera gini hin baasne achuma keessa jira ifamaan siniin jedha yeroo biraa walitti deebinaa bilbila waan na caqacaqaniif hin baasee har'aawushi
Sinigale jaalatte safarii isaa kun gini osoo gurraacha ta'e bareeda taa'e. Chaarjerii kinoo chaarjerii isaallee waliin jira. Sammaa bicha jalaa furanne ijoolleetu jalaa fudhate taqabal. Taqabal. Kootu kaamee maqaa keellee himadhu maalii keellee himadhu nagaallee gaafadhu asumaan wal bara. Waan hundaafuu yeroo natti tole isa waliin hojjechuu dandeenya. Yeroo hojii deeme immoo kophaa keessi wajjin dhufa. Yoo taa'imii qabaanne immoo kan wajjii wanni jennu ta'e walumaanuu sin wajjin turuu dandeenya. Yalla akkam jirtan jedhime akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Almaaz Tasfaayee akkam jirtu? Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoonni chaanaalii Almaaz Tasfaayee irra jirtan hundi keessanuu akkam nagaa keessan jirtu nagaa yookaan isiniin jenna. Ani maqaan koo Ani maqaan kiyyaa Obbo Raggaasaa Lammaa. Obbo Raggaasaa Lammaa nama daa'ima maal Raggaasa? Ma obbo kan jedhamu nama guddaadha garuu eega goote ishee. Maqaa kabajaa. Ayyaa obbumaaf kabaja malee hin ta'u ishee. Obbo Raggaasaa Lammaa haadha manaa Almaaz. Adde Almaaz. Obbo wal kabaja malee hin ta'u. Annaa mucaa keenya immoo furannee numne maazarii bira hora. Galgala guyyaan dhufa garuu galgala tolee dheen bulu waan maazariin guddisteef jechuudha. Yeroo biraa immoo viidiyoo taanutti immoo sadi taanee dhufuu dandeenya. Maqaan isaa akkuma isinitti hime Raggaasaa jedhama. Viidiyoodhaaf haaraa waan ta'eef gara fuulduraatti hin bareedee yaada. Haasaallee. Sinuu sinan barsiisa booda dhiisa. Viidiyoodhaaf illee haaraa waan ta'eef hin bareedee yaada. Kanaafuu ijaaf qalbii irra nu hambisa wanna balleessine yoo ta'e please like share godhuu hin irraanfatina. Koomentii barreessuu hin irraanfatina isiniin jedha. Kennaan kiyya immoo akkana fakkaata abbaa manaa keessan kabaja. Wal jaaladha. Walii dhagaa. Kaza wanni baduu hin jira. Kanarraa kanaaf wanni baduu hin jira yoo wal kabajan yoo wal jaalata wanni baduu hin jira. Kanaafuu hin jiru wal kabaja wal jaaladha walii dhagaa wajjin jiraadha. Isiniin jechuu barbaada waan dogongorree yoo jiraate immoo viidiyoo taanutti walitti dhufuu dandeenya. Viidiyoo like share subscribe gochuu hin irraanfatina. Itaansee immoo please wanni kiyyanarraa kaasee jira chaanaaliin beeksisa kiyyanarraa kaasee jira. Warroonni beektan na gargaara. Waggaa tokko guutuu itti dhama'e. Warri na beektan hundumti keessan akkuma na beektan ta'e. Kanaafuu na gargaara isiniin jedha namoota baay'ee gaafadhe gaafillee naaf hin deebisne qooda kanan biraa banu na gargaara isiniin jechuu barbaada. Turtii gaarii oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.